Ashama arkafuune daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam naga keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti ilaala qabu. Egaan bara baraan raajii argina. Inni kun gara jabummaa waa balleessaa, inni kun immootu waan ilmi namaa addunyaa kanarra hin yaadne hojjetee namatti agarsiisa. Egaan har'a oduu dinqii tokko qabadhee isiniif dhiyaadhe gurra keessaniif haaraa ta'uu mala akkasumas immootu amanuu dhabuu dandeessan garuu wanta dhugaadhaan ta'edha. Akkuma ganama isinii gabaase ilmi namaa garaa jabaatee haadha manaasaa kukkutee hammaamatti yookaan mana fincaanitti gatuu isaa isinitti hime. Akkasuma immootu dhiirri biraa faallaa saniitiin kan isaan daran argitee nama dinquu danda'u tokkotu mul'ate. Jara keenya namni yoo dhugaa wal jaallatellee lubbuu ofii walii baasa inni jedhamu sun dhugaa ta'uu warra argine. Obboleessa keenya tokko yookaan immootu ilmi dhiiraa lammii Naayijeeriyaa ta'e tokko seenaa ajaa'ibaa dalaguudhaan miidiyaa addunyaa ajab goosise. Innis maal inni jaalallee ofii tan jaallatu gammachiisuudhaaf jedhee aarsaa lubbuu kafale. Aarsaan lubbuu kafalee maali du'uu miti jedhan. iPhone 14 Pro yookaan iPhone 40 Pro bituudhaaf Pro Max mallaqa waan hin qabneef garuu isii gammachiisuuf dirqama waan ta'eef kalee isaa cinaa takka gurguratee iPhone bitee kenneef. Jara nama ilaala. Dubbiin kun dubbii dhugaa fakkaata gaafa laaltan. Mee dubbiin kun dubbii dhugaa fakkaata gaafa jaalalti jirtu. Waan taatuuf gaafa dhabde sanuu haadha manaatii miti jaalalleedha jedhan. Kalee tana namaa kennuu miti namni haadhaaf abbaadhaan kennu abbaan kiyya kalee takka hodhabe kalee takka kennu midhaan natti ulfaata dhugaa rabbi isinii himudha. Garuu kalee isaa gurguree mallaqa guddatti iPhone abbaa 14 Pro Max bituudhaaf sadarkaa wareegama lubbuu kalee isaa amma booda dalayitu. Hin bitadhoo jedhee biliyoonaan bitachuu hin danda'u. Sadarkaa kanatti lammiin biyya biraa jaalala walii kennaa jira yaa Oromoo dhagaye. Ati har'a gadi baaftee haadha manaa kee huutee ajjeeftaa haadha manaa kee caccabsitee ziniin ammaamatti nayitaa haadha manaa kee tumtee ziniin akka barbaadde goota. Namni har'a afaaniin lubbuuti asii kennaa osoo hin taane gochaan kalee ofii gurguratee iPhone bitaafi jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Dhugumatti gurbaan garaana nyaatan jira keenya. Homaayyuu miti beektani iPhone sun. iPhone isiidhaaf waan guddaa ta'uu mala garuu isii kan gammachiisu silaa isaa kalee isaa sana osoo qabaattee irra isii gammachiisa. Kalee takka hin qabdu jechuun dalagaan ati dalaydu waan muraasa wantoonni adda addaa jireenya addunyaa tunsiif gabaabduudha. Dhugaa rabbiitti waan dinqii qofa osoo hin taane namni kun nagaa qabaa kan jedhu inuma gammadaa gammadee kolfaa jara kenna doobiitii irratti argitan. Hin gammadee kolfa. Gocha godhe kana itti boonee kan sila argitee tirifatu namni inni immoo kolfa jiran. Namni jaalallee ofiitti yaa Oromoo jaalallee ta'e gammachiisattee kalee ta'e kan gurguran ilaala. Jaalallee ta'e gammachiisuu yoo barbaadde jaalalaaqaa jaalala dhugaa kenniif hin dhiibin hin miidhin. Kana jaalalli dhugaa malee kalee xiyya baasee jaalallee xiyya gammachiisa jettee jireenya ofiitti naddeessin. Ammootu jaalala immoo irraa baradhu. Jaalalli maal akka ta'e hoolayyiin ta'e ijoolleen dhiiraa jechuudha. Warri argitee jaartii akka barbaade godhee argitee fuudhatiin ajjeesee argitee mana hidhaatti of darbu kanarraa baradhu. Kaleessa taajuun maal godhe? Kalee isaa bitaa takka gurguruu fi osoo danda'u yookaan isii osoo dhiisuu danda'u hudhee ajjeese. Kaleessa har'a ganama tokko gurbaan mana hidhaatii nama ajjeesee ture osoo isiin achi isa qallabdu fuudhee hammaama keessatti kukkutee darbatee jechuudha jirtuu ilma namaa ta'u wajjin nyaattee hojii dhugee rakkoo beeka hojii dabarse. Jaalala kanarraa baratuu qabdan. Jaalalli maal akka ta'e namaaf ta'uun maal akka ta'e kanarraa dandeessanii baratuu qabdan. Har'a kalee miti ati ilkee takka cabsi yoo naa kenni siin jee ilmi keenya namni keenya waliin kan ilkee miti mallaqa walitti baasee waa walii bitaan jiru namni keenya gara jabummaarraa jaalalli dhabamurraa. Mee amma ka'e jaalallee ta'e yookaan yaada manaa yookaan waan wayiitti hin dhaqiitiniin waan wayiitti qabadhu masalphaa rifeensa tokko naa buqqisi jedhimme. Kennammanni kalee walii kennuu osoo hin taane kalee wal keessaa baasuudhaan riikardii qaba. Oromoon kalee walii kennuu osoo hin taane kalee wal keessaa baasuun dhiitte dhiirri Oromoodha. Naayijeeriyaan irra kalee isaa baasee gurguratee mallaqa jijjiiree fi isiidha gammachiisa kenna dhiite keessaa hawaasa ta'e isiin qabduu akkasiin hin jiraanneef. Mee laala
Mee keessatti ilaala dhiironni keenya jedhan aarsaa ilmi namaa keessa jiru. Moobaayilii doolaara 2,000 bituudhaaf. Argitanii garaagarummaan kenna kana jechuun inni alaa kalee gurguratee nama gammachiisaa inni kenna kalee dhiitee keessaa baasa. Kana garaagarummaan jiru. Kanarratti waan baay'ee baratan jedheen abdadhaa. Keessaayyuu argitee warri biyya jirtan warri jaalallee qabdan warri jaalallee dhugaa bira jiru warri biyyaa jechuudha. Warri biyya alaa kun wal keessa. Argitee kanaaf aarsaa jaalalaa qabu kanarraa muuxannoo godhatanii kalee teessan gurguradhaa jechuun miti mootu. Kanarraa muuxannoo godhatanii jireenyi maal akka ta'e namni wal jaalatu maal waliif ta'a. Dhugumatti siif du'aan sun edaa dhugumatti siif du'uudha kan jedhu fa'a malee siif du'a jettee ni kaatee dhuftee ajjeesin obboleessa kiyya. Bar namni kenna eemanne bareedduuti bar sii du'a lubbuuti osoo jedhu lubbuu isii baasa. Sii du'aa san dagatee isii ajjeesutti darba. Roorroo hanganaa kanatu jira. Kan akkasitti quba qabaadha yayyi inni biraa maal inni wantoonni deddeebiidhaan biyya keenya ta'amaa jiru maal inni jaarsaaf jaartii yoo walloltu osoo kophaa baatee jiraatu dandeessu. Atanaan kophaa baatee jiraattu atanaan kophaa baatee hin jiraattu jechuurraan lubbuu walii galaafataa jiran bakka rafutti wal ajjeesaa jiran dawaa walitti kennanii wal ajjeesaa jiran wal kassasaniitiin wal hiisisaa jiran siigalee kanarraa waa barattaniif amma waan kana ajandaa ta'ee fi miti kanaan isinitti taasaa jiru. Jaalalli maal akka ta'e gatii jaalalaa beekuun nama barbaada. Callisanii wal jaalatanii argitee siree irratti wal fudhatanii deemanii rafuun jaalalaa miti. Gatiin jaalalaa onni irraa qulqullummaa wal jaallachuu kaayyoo waliin qabaachuu ifa of duraa waliin deemudha malee akkasumaan teessetumaan akkuma hoolaa wal seentee baatee maal godha yookaan wal caqacaquun maal godha. Kanaaf tarkaanfiin amma booda si shamarran Oromoo irratti fudhachuu qabdan kalee teessan gurgurtanii ayfoonii bituu fi malee kalee dhiittanii keessan baasinaan dhaamsa Oromummaati yaa dhiiroo cheena dhagaye. Kalee teessan rakasteerti ayfoonii tokkorra hin bitu akka rakaftan of beeka. Isinii galee kan akka bifa qofa isaatiin isiniif himee dhugaa rabbiitti baay'ee nama dinqisiisa. Mee yoo danda'e koopiraayitii ta'uu baate viidiyoo isaa san isinitti mul'isa. Viidiyoon miidiyaalee dura faca'ee waan jiruuf dinqii ta'ee jira. Oromoon keenyallee egaa waa irraa baratan jedheen abdadhee fidee garuu mootuu miidiyaa hawaasaa hundarratti babal'achaa jira ittiin qoofamaa jira. Gurbaan akka tarkaanfiin isaa sirrii hin taanetti ilaalamaa jira. Namoonni immoo jaalala dhugaa argan dhugaa jaalalli jechuun isa kana jedhamaa jira. Garuu wanti xiqqoo garaana nyaate maa inni isiin kaleen dhukkubsattee osoo kalee dabarsee fi gaarii ture. Kalee tana moobaayilii borcabxu borkuftee caccabxuuf jecha argitee kalee ofii kennuun sun dogongora. Silaa isiidhaaf arjoomee irra bareedaa ture ilaala. Isiin kalee dhukkubsattee yoo arjoome baay'ee bareedaa ture. Kanuma isinidha egaan daawwattoota hordoftoota keenya qophii isin waliin godheef hedduu takka waan irraa baratan jedhee abdadhaa galatoomaa ulfaadhaa kan isin waliin ture reedii adamchuu fi namoonni chaanaalii keenya faariyaa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya dabalamaa nagaatti.